Ashamaa akkam jirtan kabajamtoota fi hordoftoota YouTube chaanaalii kootii warri taatan nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ani baay'ee nagaa fayyaa kooti. Isinirra baga nagaa fayyaa taatanii baga yeroo kana geessanii isin jedha marti keessaniyyuu maarree kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa arra barumsa isiniif fayyadu isiniif fidee dhufee jira. Barumsi kiyyaa arraa isiniif fidee dhufe waa'ee faayidaa cuunfaa loomiiti. Innaa loomii hundi keenyayyuu hin beekna garuu jechuudha. Faayidaa inni nuuf kennu hin beeknu sinin jedha. Kanaaf faayidaa inni nuuf kennu mooyyuu tokkon isaa maal akka irraa argannu warroonni hin beekne akka beektanis sinin jedha. Faayidaa cuunfaa loomitirraa kan argannu jechuudha. Inna faayidaa cuunfaa loomitirraa kan argannu faayidaa 17 irraa arganna sinin jedha. 17 kun mooyyuu tokkon isaa maal akka ta'e isinittiin himaa na waliin turaa sinin jedha kabajamtoota kiyyaa. Maarree kabajamtoota kiyyaa tokkoffaa irratti kan faayidaa cuunfaa loomitirraa argannu jechuudha. Vaayitaamin C waan badhaadheef dandeettii dhukkubbii ofirraa ittisuu qaama keenya ni dabala jechuudha. Tokkoffaa irratti kan argannu isa kana jechuudha. Okay. Lammaffaa irratti mooyyuu utaalloo dhorkuudhaaf akkasuma akka qorichaatti nu gargaara jechuudha. Utaalloo yookiin qofaa jechuudha. Akka nu hin qabneef akka qorichaatti nu fayyada jechuudha. Yeroo loomii itti fayyadamne jechuudha. Kanaaf cuunfaa loomii yeroo fayyadamne utaalloo irra nu hin qabu jechuudha. Okay, sadaffaa irratti mooyyuu dhibeewwan baakteeriyaa garagaraan dhufan akka farra baakteeriyaatti nurraa ittisa. Sadaffaa irratti jechuudha. Afuraffaa irratti moochuudha. Bishaan ho'aa waliin ganama dhuguun ulfaatina qaamaa hir'isuuf nu gargaara jechuudha. Ganama garaa duwwaatti bishaan ho'aa waliin loomii yoo fayyadamtan ulfaatinni qaamaa ni hir'ata sinin jedha. Akkasumallee shanaffaa irratti yoo bishaan ho'aa waliin dhugame borcii hir'isuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Borciin irree akka nurraa baduudhaaf cuunfaa loomii gahee guddaa taphata. Warroonni borcii qabdan ganama garaa duwwaatti bishaan ho'aa waliin cuunfaa loomii fayyadamaadha. Isa booddee yeroo fayyadamtan borciin keessas sinirraa badaa sinin jedha. Okay, ja'affaa irratti sirna bullaa'insa nyaataaf gubiinsa soorataa keessatti faayidaa olaanaa qaba cuunfaa loomii jechuudha. Torbaffaa irratti mooyyuu dhibeewwan gogaa kanneen akka bugurii, cittoo fi goguu gogaa nurraa ittisa. Torbaffaa irratti jechuudha. Dhibeewwan gogaa kanneen akka bugurii fi cittoo goguu gogaa nurraa ittisa sinin jedha. Torbaffaa irratti jechuudha. Saddeettaffaa irratti mooyyuu nyaanni nyaannu dafee akka daakamuuf nu gargaara jechuudha cuunfaa loomii. Nyaanni nuti nyaannu dafee akka bullaa'uuf nu gargaara sinin jedha. Okay, saglaffaa irratti mooyyuu tiruu keenya qulqulleessuuf wantoota qaama keenya miidhan akka isaan qaama keenya keessaa ba'an godha jechuudha. Kurnaffaa irratti mooyyuu dhukkuboota akka biroonkaayitii fi toonsilii nurraa ittisa. Warroonni dhibee akkanaa qabdanirree akka dhibeen akkanaa nu hin qabneef cuunfaa loomii gahee olaanaa taphata jechuudha. 11ffaa irratti mooyyuu cuunfaa loomii bishaan ho'aa waliin dhuguun dhukkubbii busaa, lafee fi foon keenya nurraa ittisa sinin jedha. Okay, 12ffaa irratti mooyyuu akka dhiiguu girgiddaa ilkaanii dhukkubbii ilkaanii nurraa dhoowwa. 13ffaa irratti mooyyuu gogiinsa garaa nurraa ittisa. Warroonni gogiinsa garaa qabdanirree akka gogiinsi garaa isin hin qabneef isinirraa ittisa sinin jedha. 14ffaa irratti mooyyuu kolesteroolii ni hir'isa. Kolesteroolii hir'isuudhaaf cuunfaa loomii gahee olaanaa qaba jechuudha. 15ffaa irratti mooyyuu dhiibbaa dhiigatiif. Warroonni dhiibbaa dhiigaa qabdanirree cuunfaa loomii itti fayyadamaa sinin jedha. 16ffaa irratti mooyyuu dhiiga qulqulleessuudhaaf. Dhiiga keenya qulqulleessuudhaaf cuunfaa loomii baay'ee gaariidha jechuudha. 17ffaa irratti mooyyuu wantoota qaama hin barbaachisne nurraa qulqulleessuudhaaf. Wantoota
qaama hin barbaachisne nurraa qulqulleessuuf nu fayyada jechuudha. Kana jechuun wantoonni adda addaa yeroo qaama keenya irratti ba'an wantoonni nu hin barbaachisne jechuudha. Wantoonni nu hin barbaachisne qaama keenya irratti, fuula keenya irratti yeroo nurratti ba'an irra jechuudha. Yeroo loomii itti fayyadamne, cuunfaa loomii yoo itti goone waan san ofirraa balleessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf cuunfaan loomii faayidaa hedduu qaba isiniin jedha. Kana bartaniitoo akka cuunfaa loomii akka itti fayyadamtan asumaan kabajaan isin gaafadha isiniin jedha. Kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa barumsi kun akka isin fayyadu abdiin qaba isiniin jedha. Kanaaf faayidaa 17 waan of keessaa qabuuf cuunfaan loomii kana bartanii moo hundi keessaniyyuu itti fayyadamaadha isiniin jedha. Maadri kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa barumsi kiyyaaraa isa kana fakkaata isiniin jedha. Warroonni haadha taatan yaa subscribe godhaadha. Nana jajjabeessaa isiniin jedha. YouTube kiyyaa naaf guddisaadha. YouTube kiyya YouTube keessanii subscribe godhaadha isiniin jedha. Wantoota isin barsiisu, wantoota isin bashannansiisu yeroo yerootti isiniif fideetu dhufa. Kanaaf isin immoo subscribe gochuudhaan maatii taadhaa isiniin jedha. Akkasumallee viidiyoon kun yoo isinitti tole like gochuu hin dagatinaadha isiniin jedha. Ijoollee Oromoo koo isiniin jaaladha mara keessaniyyuu bakka jirtanitti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Waan waliin turtaniif hedduu isin galateeffadha. Innaaf viidiyoo biraatiin olitti deebina. Nagaa fayyaannaaf turaa isiniin jedha mara keessaniifuyyuu. Oduu isinitti hin baay'isu bye bye isiniin jedha. Nagaan turaa.